akka Oromootti badaan addunyaa kanarra wallahi namni akka Oromootti wal cunqursuuf wal cabsuudhaaf kaayee addunyaa kanarraa waan jurnatti hin fakkaatu. Ilmi namaa tokko xiqqisho waa dibate taanaan calalaqee as ba'e taanaan eessaan kuffisna eessaan darbina qofa yaa kaayyoon keessan jechuudha. Wanti bilisummaan Oromoo dhufu diddeefuu kanaafi. Silaa Oromoon tun qaata bilisoomtee, qaata duroomtee, qaata hayyoomtee, qaata mul'attee, qaata ulfaattee teessi jechuudha. Ulfinas ka dhorkinee numa jechuudha. Maaliif jennaan aarra biiftuun tuni Duubaay seentee dalagaa barbaadataa jirti. Akka obboleessatis ta'e obboleettiis taatanii dalagaa itti barbaadanii itti galchuudha. Yoo fireendii xabbasuu hundi keessaniis xabbastanii biyyaa baatamaa wal somnasa yoo wal xabbasuuf yoo wal hammachuu hundi keessanuu akka waan takkaa harka dhiira fuuteen beekne takkatti of laalina. Maaliif jennaan namni tokko jaalachuu waanuma jiraati. Sinigalee ilmi namaa numa jaalata. Akka bakka isin bakka nama gaarii namni hundi badaannoo wallahi nama kanarratti ilma namarratti jechu gizee badaa yaaddu badaa osoo yaaddu ofiisaa nama sanii yoo yaaddu wallahi billahi tilleen siifin tartu nisin guddattu akkasumatti gadadoo gad namaa gad taatee jiraatte jechuudha. Gaafa jireenyi kan kee tolu gaafa namaa gammaddeedha. Abbaan feete sa'a amma kan dhageesse jireenya biiftuutiif gaddaa jirta taanaan aaraa jirta taanaan jireenyi kan kee amma keessa jirtu gammachuu sitti hin fakkaatin gammachuun kan kee hundi hin badaa jechuudha. Gaafa jireenya gaarii jiraachuun gaafa namaaf gammaddee jira. Gaafa namaaf gammaddee jireenya gaarii jiraatta. Harkachuu namatti gaafa gammadde dhaba namatti gaafa gaddite jireenyi jiraatta malee kan kee qofa yoo hordoftee xiyya qofa ana qofa jira kaan haabaduu kaan maa haabaduu maa guddataa yoo keettoo ta'e hin jiraattu addunyaa tanarrattu. Hai amma miciyyoo tana sagalee isii waraabuun I don't know eenyu mucaan si waraabe biftu. Ilaa mucicha kam ture beektaa maaki bataam tigzeem biyya jiru. Haqa imiyaati sin kijibin jaalallee kee ture. Akan sitti madaa maaki gzeem biyya jiru sana beektaa. Akkam akkan irra ture akka irraa as Dubaay dhufee too zanna qeexanaa miti sirriitti beektaa keessa falasaa waan hunda isaa hin beektaa kazaa angizee sana biizaan koon gubanne biizaan kee gizee gubate sana bakka waanumaan deebi'ee carraa tokko argachuu hin dandeenye natti fakkaate maaliif gizee sun anaaf gizee baay'ee ulfaata yoo jiraate dhugaa rabbi gizee sanaanii biyaas yoo akkam xiqqaate kiiloo 6 torban gannasi. Haayee. Hayyee. Deemuudha kaane kamaaki bakka galbala. Deemuudha kaane. Eessa deemu haatan? Biiroo. Bika dalagaa moo? Maakii mul'achaa lubbuyya koornisaa irratti qabeeti bar koornisaa mul'atu jiraan mul'achaa jiru yaa salkii ol qabeeti. Chaarjii godhataa jira thank you.